Dirree warraa gara kallattii baatti kan argamtu araddaa biyya awwaalleetti kan alatti Halloo Daawwee ganamumaani kan isheen gara weelluutti seente. Seenaa sirbitoota Oromoo keessumaa kan warra Afran Qalloo itti siqeenyaan kan hordofu gaazexeessaa Muhayyeddin Abdullaahii Halloon dhalattee waggaa 15tti gara hojii weelluutti dhufte jedha. Halloon umrii ishee waggaa 15tti gara muuziqaa kan seente. Yeroo isin gara muuziqaa seentu artistiin dubartii takka illee hin turre. Yeroo Afran Qallootti Somaaliyaa irraa dubartoota wallisaa turanii ture. Isaan sun erga reediyoon Moqaadishoo dhaabbateen boodatti muuziqaa Oromoo keessaa bahanii yeroo dirreen duwwaa turtetti kan gara aartii Oromoo dhufte. Magaalaa Finfinnee keessatti agarsiisni Oromoo kan aadaadhaa kan jalqabaa wayita qophaa'utti Oromoon akka wal bartuuf akka wal iyyaafattuuf waggaa 48 irraa nama wallise Halloo Daawwee. Dhaloonni baandii Afran Qalloo jalqabaa hidhaa fi ajjeechaadhaan erga biyyaa gugsamanii booda yeroo sirbii Oromoo kufetti Halloo Daawwee dhaloota lammataa taatee dhuftee kan jedhe Muhayyeddin Kadir Sa'iid, Adam Haruun, Almaas Tafarraa, Abitoo Kabbada, Zaruun Wadaajoo fi kaan waliin ta'uudhaan Halloon sirbii afaan Oromoo akka lafaa margisu warra hojjete keessaa ishee hangafaa jedha. Jalqaba Halloo Daawwee muuziqaa Itoophiyaa keessatti nama muuziqaa addaatiin namaas ba'e. Hojiiwwan aartii kana keessatti albamoota kurnan hojjette keessatti irra caalaan irra jireessiisaa jireenya hawaasummaatii fi aadaa irratti kan xiyyeeffatu akkasuma qabsoo irratti dubartii afaan Oromootiin yeroo jalqabaatiif albamii maxxansite Halloo Daawweeti. Kunis seenaa keessatti nama jalqabaati kan isii taasisu. Ganna kurnan darbanii fi dhibee garaagaraa kan dhukkubsataa turte Halloo Daawwee Abdallaa Alii sanbata darbee magaalaa Adaamaatti lubbuun ishee darbee kaleessa bakka maatii waayillan ishee fi warri ishee mararfatu argamanitti sirni gaggeessaa akkasumas awwaalli ishees gaggeeffameeti jira. Mahammad Ahmed ogeessi seenaa fi aartii Oromoo sirna kanarratti yoo waa'ee Halloo dubbatu akkas jedha. Aartii meeshaa godhattee qabsoo Oromummaa dagaagsuuf taasisaa turte cimsitee itti fufuudhaan maayikiroofoona muuziqaa gadhiiftee baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessa naannoftee qabsaa turtee jirti. Yeroo adda addaattis hidhaadhaaf saaxilamtee jirti. Dhuunfaa isiitiin walleelee kaaseeta 10 hiriyoota isii wajjin ammoo kaaseeta 13 waliigalatti albama yookiin kaaseeta 23 hojjattee ummataaf dhiyeessuudhaan seenaa aartii Oromoo keessatti aartistii hangafa walleelee hawwatoo fi jaalatamoo qulqullina qaban qopheessitee saba isiitiif kennuudhaan hangafa taatee seenaa addaa hojjatte taatee jirti. Halloo Daawwee giiftii muuziqaa Oromootii jechaan kan ibsa Mahammad Qopheen fakkeenyummaa isheetiin har'a shamarran artistoonni Oromoo as ba'aniirullee jechaan dubbate. Weellistuu Saalee Asaamii kaleessa awwaala Halloo warra ture keessaayyuu. Isiin keessaafuu yeroo hamaa sanitti kana bira kuttee qeeqasaa ta'uu maalis fudhachaa jechuu yeroo sanitti nama hojjataa ture jechuudha. Namuma tokko ni kabajji malee hin sodaattu Oromummaa irratti jechuudha. Kutannoo qabdi kun adda si godha. Bara Halloo Daawwee aartiitti bobbaatu shamarran aartii hojjetan hin jirani. Halloon hin duune namni akkanatti saba mana guddaa akkanaa keessatti qabsaa'ee maqaan isaa ka'ee saba isaa asiin gaatee yoo boqote du'eeran jedhamu. Halloon hawwisoowwan sadii jechuun jalqaba Afran Qalloo biiftuu biyya keenyaa fi hawwisoo qonnaan bultoota Harargee keessatti kan hirmaatte yoo ta'u martinuu yeroo saba dammaqsitan waan jedhuun irraa cufamu gaazexeessaa Muhayyeddin dubbatee jira. Qabsoo magaalaa keessaati kan jalqabde jechuudha. Hojiiwwan jalqabaa kan isiif kenname uummata dammaqsuu irratti ture. Hojii uummata dammaqsuu san milkaa'ina cimaadhaan hojjechaa turani. Xumura bara bulchiinsa Dargii keessatti jechuudha. Mootummaan Adawaa hin hundeeffamu gara aangootti wayita dhufetti qaawwa sun guutumatti duuche jechuudha. Artistoota Oromoo reebuu hordofuu eegalee namoota xiyyeeffannaan guddaan irratti kennamee akka sadarkaa sanitti barbaadamaa turan keessaa takka Halloo Daawweeti. Ergasii illee wayita qabsoonni danda'oodhaa wayita lallaafachaa turte gara qe'ee deebitee turte ammas sirni Adawaa sun isii dhiisuu hin dandeenye. Gara biyyoota ollaa baqattee jireenya baqaatiif mana hidhaa keessa dabarsitee jechuu ni dandeenya. Waggoottan 30 dabra keessa 20 dura akkasitti dabarsite. Waan Halloo eega kaasuun kiyyee hin hafne Halloon garmalee dhukkubsattee hanga Dirree Dhawaa deemnee ilaallee
nutis miidiyaarra hojjennu irratti sagantaa wayii qopheessinee fi gargaarsa muraasa tokko walitti qabnee turre. Gargaarsa walitti qabne sanillee akka hin kennineef hordofne jechuudha. Maallaqni uummatarraa guuramallee uummataaf akka deebi'u halloon akka hin wallaanamne godhamee ture jechuudha. Waggaa 10 gidiraa baay'ee keessa kan dabarte namoonni isii gargaaran illee ni reebamu ni hidhamu rakkoo baay'ee keessa dabarte wallaansa gahaa osoo hin argatin boqochuu dandeessee jirti. Ganna kunneen darban hedduu dhukkubsataa kan turte Alloon sanbata darbe erga lubbuun ishee darbee booda kaleessa magaalaa Adaamaatti sirna awwaala ishee gaggeeffamee jira. Gaazexeessaa Muwaayeddin akkasumas weellistuu Saaliyaa Samii ammas artiistoonni sabaaf hojjetan yoo dhukkubsatan haalli qindaawaan isaan ittiin dhaqqabaman jiraachuu dhabuusaa qeeqanii jiran. Sirnicha irra kan turan kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadir Jawaar illeen yaaduma kana ibsu. Kanaafuu artistoota keenya baay'eetu nu boodatti hafee yoo du'e namni nama awwaaluu dhabamu ammoo awwaalcha san caala namni odoo lubbuun jiru dhufee nama deeggaree nama gargaaree nama qubsiisuun barbaachisaadha. Akka seenaan ishee agarsiisutti ganna 62tti kan boqotte Alloo Daawwee haadha ijoollee 3 turte. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.